Obboloota keenya Saa'uudi Arabiyaa keessatti argamtan keessattuu warra dhiirotaa Rabbi isin amanattanii biyyaa baatan isin haa eegu jechuun jaaladha. Wanti miidiyaa kanarra deemaa jiru wanta dhaga'uudhaaf gurratti baay'ee nama ulfaatu akkasuma Itoophiyaawii ta'uu keetiyyuu wanta ofitti si affarsiisudha jechuudha. Lammii Itoophiyaawii kan ta'e quufan tokko Araba ajjeesee akka baqatedha kan dubbatamaa jiru. Waaqayyoon isin haa eegu dhugaa baay'een ofitti affare yeroon Arabneen bira hojjedhu argitee lammiin biyya keessanii ajjeesadha. Itoophiyaawwin Araba biyya isaa keessatti ajjeesee baqatee maalidhaaf kan isin akkan gootanii maalidhaaf lammiin keessan nama ajjeesa yeroo baay'ee jetteeti kan natti ergite jechuudha. Dhugaa baay'een ofitti affare waaqayyoon isin haa eegu. Ijoolleen tokko tokko gin kaayyoo biyyaa baataniif maaliif akka kana dagattu? Araba ajjeesuu jechuun akka walii keessan gandaaf gooxidhaan sibiila diimessatanii walitti dheebaa ooltan akkasuma akka mukaan wal fixaa ooltan miti biyya sana keessatti jechuudha. Lammii Arabaa ajjeesuu miti ijaan ol jettee ilaalannuyyuu wanta baay'ee ulfaatudha. Sababa nama tokkichaatii fi lubbuun namoota kumaatamaan lakkaa'amanii darbuudhaaf kan deemu. Adaraa keessan of eeggannoo guddaa taasisaa warreen dhiirotaa warreen keessattuu bakkee hojjettanii of eeggannoo taasisaa. Poolisiin kallattii adda garaatiin faca'ee akka barbaadaa jirudha kan dubbatamaa jiru. Yoo poolisiin isinitti dhufeera ta'ee wanta jiru ibsuufidhaaf yaalii guddaa taasisaa malee jalaan baqatina jalaa baqattan taananii isa dhayedhanii achumatti sammuurra sidhaanii kaayyoo keerrayyis haadha keetii fi abbaa keetillee akka nageenyaan deebitee hin galle si taasisuu danda'u jechuudha. Bal'inaan barbaachisaa taanaan suuraan isaallee naqaqqabee waan jiruuf booda isiniif laxxafuu danda'a. Gin of eeggannoo taasisaa waaqayyoon isin haa eegu jechuudha. Yaa Oromoo koo dubbiin jabaatte waaqayyo isin haa eegu. Waaqayyoon bakka jirtetti isin haa eegu. Keessattuu ijoolleen dhiiraa warroonni as keessa jirtan jechuudha. Warri Saa'uudi Arabiyaa keessa jirtanii dubbiin akka malee jabaachaa jirti. Akkasuma immoo ijoollee sirriitti qabaa jiranii of eeggadhaa. Ijoollee badhoo keessa hojjettan yookiin baadiyyaa keessa hojjettanii akkasuma ijoolleen gara istiraahaa wantoota garaagaraa keessa hojjettan of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jedhaa waaqayyo isin haa eegu. Isiniin jechuu jaaladha obboloota kooyi dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa. Maaliif wanti kun itti deddeebi'ee hin mul'ata. Mucaan Arabdicha ajjeesika hanga ammaatti argamne jechaa jiru kun argame jedhaa kun hin argamne jedhaa. Yoo kan argamu ta'e immoo yoo xiqqoo ishee hanga tokko nutti furu yoo hin argamne ta'e garuu dhugaa dubbachuudhaa fi lammiilee keenya ijoollee Itoophiyaas keessa jirtu hedduu dararu jechuudha. Ammallee nama baay'ee qabamee jira hanga nama ijoolleen hanga duraan kaleessa guyyaa nama 100 jedhanii amma immoo sanii ol jechaa jiranii. Waaqayyo isin haa eegu bakka jirtanitti isin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu waan obboleettiin keessan nagaa gootuun qabaa galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota kookaa warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan saabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa. Dubbiin baay'ee jabaattee jirti. Dubbiin mucaan Arabicha ajjeesee jechuudha. Mucaan Itoophiyaa kan Arabicha ajjeesee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ijoollee keenya maaliif akka baatan kaayyoo akka baatan maaliif biyya ormaa dhuftanii of beekaa jiran gaafa ruuzuma nyaattanii qofa baqa falaxarinaa biyya ormaa keessatti lukkuu fi ruuzii kanatti nyaatanii jechuudha. Maaliif kaayyoo baatanii fi karoora baatanii beekuu qabdan. Jarumti kun hogguma isinii loleeyyuu mataa qaqqabatanii dabarfatanii isintu biyya ormaa keessa jira. Sanuu namatti wanna waraqaa hin qabne taatanii yoo har'aa. Maaloo ani dhugaa rabbi baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi hedduu takkan saalfadhee jechuudha. Amma jarri maal akka isaan jedhanii oduu agartanii namni warroon isin jedhan hin beektan jechuudha. Akkuma mucayyeen jettu isaan saalfanne jechuudha. Tiktookii, yuutuubii, feesbuukii, telegiraamii, instaagiraamii wannumti gadi lakkifnee hin jiru tootarii kan lakkisamu caasan jechuudha. Innaa hundumtuyyuu irraa haasa'aa jira. Itoophiyaan nama ajjeefti, Itoophiyaan nama qaltii, Itoophiyaan akkas gootee. Maal kun baruma hunda keenya himamaa lammiin biraa kan akkana godha jedhamu hin dhagaramu. Garuu lammuma keenya ijoolluma keenya jechuudha. Ofii isaaniitti gizee quufanii gizee kaamu walitti daru gosaan gandaan amantaadhaan kutaadhaan wal qoodanii muka walitti naquu sibiila walitti naquu waanuma isaa walitti naquu hin beektu jechuudha. Sii galtee Oromoon teenya beekanattu badee dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Har'a garagaranii lammii biraa immoo lubbuu isaa baasan jechuudha. Agartanii barreen gaddaas akkatti itti deebi'an ijoolleen namni ijoollee lama Araba tokko ajjeesan isaanis qabamanii jiran. Garuu kunis hagammaatti kun qabame jedha kun hin qabamne jedha. Mee yookaaf viidiyoo isaa agarru ta'es immoo yaa isin biraan geenya
isiniin jedha hordoftoota koo adaraa keessan of eeggadhaa ijoollee keessattuu Saudi Arabiyaa jirtanii waaqayyo sinaa eegu nu keenya maqaan hin hafu akkuma isiniin jedhe xannacha tokkotu foon hunda ajjeechaa sanii namuma tokko lamaaf nuti biyya kana keessatti maqaan keenya akkasuma maqaan Itoophiyaa kan jedhamu hunduma keenyaaf bada biyyattii keenyas bada jechuudha beektanii Itoophiyaa nama ajjeefti Itoophiyaa nama qaltiin hin jedhu jechuudha duraanuu nuun jedha sarratanya Itoophiyaa hin barbaannu namoota baay'ee jedhee amma xiqqoo sanatti malee duraan hin barbaannu sarratanya Itoophiyaa nama qaltii Itoophiyaa nama qalaa nama ajjeesaa jedhan sinii galee akkasan taane jechuudha garuu kana hoo numatu fitti fide jechuudha isin kaayyoo baatanii wallaaltanii karoora baatanii wallaaltanii har'a immoo waan kana hojjettu jechuudha dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa dhugaa innaa kanaaf yeroo waa gootan yeroo biyyaa baatan maaliif akka baatan kaayyoo kamiif akka baatan eessa akka jirtan beekuu qabdan biyya kam keessa jirta sila ani qoy biyya seerri hin jirre Itoophiyaa keessa jirta seetanii biyya seerri jiru bar biyya ofiisaatii wal kabajaniitu jiraatan lammii biraa dhiisanii ofiisaatii wal kabajanii lammii biraa kabajanii akkatti isaan jiraatan jechuudha takka arabni wal jeefte jedhama agartanii beektanii takkumaa mee as biyya kana keessatti agartanii hin agarre jechuudha nagan biyya kana dhufe agar Saudi Arabiyaa dhufe nama araba wal jeefte itti argin beeku gini araba namoonni keenya keessattuu Itoophiyaan keenya ajjeeste baay'ee nagaye jechuudha hedduu nagaye garuu kan biyya kanaa hin dhageenye mucaamaa jechuudha garuu kan biyya kanaa hin dhageenye jechuudha isaan maaliif seerri isaanii namni nama ajjeese hin ajjeefamaa osoo beektanuu yeroo osoo hin beekne mati seera biyya kanaa osoo beektanuu ruuziin itti guurtanii har'a araba ajjeesuu dhaqxan jechuudha dhugaa rabbii lubbuu irratti fardanii malee lubbuu namaas galaafatanii lubbuu illee galaafatanii jechuudha har'a inni kuni lubbuu isaatis hinaaf hin du'aa jechuudha walumaa galatti innis lubbuu isaa hin du'aa sunis hin du'aa jechuudha sii galee kan du'e illee itti kan innis ofii isaatis hin du'a jechuudha sii galte namni lubbuu biyya kanatti baase lubbuun isaa hin baafamaadha walumaa galatti jechuudha oduma beektan gootanii jechuudha kun amma mucaan oduma beeku godhe sii galee oduma beeku arabattee ajjeese jechuudha osuma beeku jechuudha lubbuun kan akkamitti lubbuu ofii gaalachuu dhabdan gaafa lubbuu namaa baastan lubbuu ta'e illee jaalachuu qabdan sii galee lubbuu ta'e gaafa baastu gaafa lubbuu namaa baastu kan kee akka ba'u beeki eessa jirtaaf seeta Itoophiyaa jirtas seetanii kun Saudi Arabiyaa keessa jirtanii bar biyya namni seerri cimaa keessa jirtan malee biyya nama dadhabaa keessa jirtan seerri isaa akka biyya keenyatti cimaadha innaa akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa waan baay'ee nama gaddisiisu adaraa keessan of eeggadhaa adaraa of eeggadhaa odoo dhugaa rabbii Itoophiyaa keenya kana biyya kana keessa haleelee xaranii guuranii fixanii ijoolluma keenya wanna dabaa kan hojjetu jechuudha innaa akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u bakka jirtan isin haa eegu ijoolleen shamarraniis ijoolleen dhiiras of eeggadhaa isiniin jedha adaraa keessanii jalaa illee fiiginaa yoo isin qaban illee qabaatumaa himadhaatii yoo isin hidhanis yoo isin waan barbaachisu yoo isin godhan jalaa fiiginnaan lubbuu teechan dhabdattu jechuudha innaa akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma warroon chaanal kiyyaaf mooraa taata sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warta artas galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha nagaa ta'aatii fayyaa ta'aa isin jedha aga viidiyoo biraatii wajjin deemtu viidiyoo kanaaf turtii gaarii waaqayyo isin haa eegu dhugaa rabbii naa akkasiin jedha